Baba Rufayya nageenni baraadha. Galchubillee nagaa yooyyaa ammallee yooyyaa akkam jirtan? Eeyardha yoo waliin waa si dhufnee fi rakkoon boonanaa maal Booraan akkamii qarqaara? Rakkinni achi kee jirmaan fa'a social media irraa waan hedduu deemu jira. Waan kan keessa hin dhagahama sagalee yoo sanii dhagahame warqeen tokko lakkoofsa tokko nu tuqa. In dhagahamu dhiiroo. Ejenne yooyyaa mallee yooyyaa nageenni badhaadha Baba Rufayyaa galchubillee nagaa. In dhagahamaa namni seenu jira seena saniin jennaa nami seenutti weedduu loonii hana caqasa weedduu loonii Booraan wanni nurraa sa'u deemullee waan loonii waan horiiti agasitti aga namii xiqqoo seenu weedduu horii han caqasa mee aaddu gumi adda sora. Marsa margaa weedduu dhagahamoo hin dhagahamu weedduu loonii yaadda Eje wanni nu isanii banne odoo wanni tokko wanni dhibiin armaanii deemuu jirtu waan akka sirbu illee weedduu loonii ami yoo bonaa yoo gannaa yoo rakkoo yoo cufa Booranii akka itti ibsatullee akkura illee itti faarsullee qaba. Ijoolleen nadaatti argamtu lameeni gaazexeessaa Sora Jirmaatii akkasumatti nama aadaa qoratu aktiivistii gumii sirrichola yookaan gaayoo hooteedhanii namni hin beennellee wal baradhaa dhiiroo Oromoo naga fuudhasanillee. Galchuun san nagaa nageenni san badhaadha Baba Rufayyaa. Burallee daadoo waaqatillee saniin jenna ani gumii sirrichola eeti namni iddoon fuudhu ol beenna. Garsoraa dabala. Eejan Sora. Ayyee dhiiroo galchuun nagaa horii wal gulgalee nageenni keessan badhaadha saniin jedha. Ardha nuu kan sadeeni dhimmi adda tokko armatti walti nu fidee jira. Akkuma beekamu akkuma uummati Oromoo kun gurra qabu uummati horsiise bulaa ha Oromoo Boorana ammaan tana rakkoo jajjabdu kee jira. Rakkoo bonaa amtu kee jira jechuudha. Akkuma beekamu akkuma karaa social media kanaanii dhiibbaa akka tolchuu jirru waan uummati kun kee jiru. Gurra addunyaatiin ga'uu jiru ardha wanni nuun kun sadeeni as dhufuuf dirqamnee fi uummata kan akkamiin qarqaarsi uummata Oromoo kun uummata kan birga'uu danda'a. Karaa kamiin itti deemuu mala karaa kamiin uummata kan qarqaaran maanti jira haal waliigala akkasumatti haal Booraan kee jiru Booranummaan kee jira Oromoon taan ammoo laalcha akkam qabdii waan jedha. Addatti ammoo akkamiin uummata kan qarqaarree bom kan dandamachiifnaa waan jedha irratti haasofnaa fi nuun kun sadeen asitti galgal kanaanii asitti argamne nu caqasaa saniin jedha agmuummee dubbitee natti nu waliin turaa saniin jedha akkasumas yaad qabdan qeeqas ta'uu qajeelum ta'uu akkaatatti waan irraa dubbachuu yookaan waan ifisanii ta'u haa barbaadda yoo jiraate asii koomenti nu godhaa irraa waan beenne sanii coccobsina agmuummee qophiteen tanatti yookaan agmuummee dubbiteen tanaatti nu waliin tura saniin jedha oraa bula.
jenne ayyee wanni ana sirratti jedhu booranni maan kee jira rakkoo waan booranaa waan kee jira akkasuma gumii sirrichoola'e abbe gaayoo kootee akkasumatti gaazexeessaa sooraa jirmaallee waliin taane waan keen kan akkamii dhiiroo itti deemnaa rakkoon booranaa rakkinne duuja rakkoo tan keessa ammaanta rakkoon bonaa bon jechuuni boni waraan namni hedduun odoo lubbuun namaa dabruu jirtu akkamiin waan kana rakkoo waan horii dubbataa faa namni ijoollee ta'e nam dhibiilleen jechuu jiru jira. Booranni finni isaa jireenyi isaa horii yoo horiin sun hin jirre lubbuun namaallee namillee hin jiru jechuudha. Horii akkuma ilmee namaa laallata. Booneen dhufuun gara waaqatii dhufullee akka namaatiin ammoo akkamii waan kana keessa bahuu danda'an. Dhageette akkamii keessa bahuu danda'an dhani rakkoon bonaatuni boorani jireenyi isaa horii jireenyi isaa wanni inni nyaatee dhugu wanni inni ittiin jiraatu wanni inni gabaa deemee gurguratee sukkaarii tokkoon bitatee galu loonsuun yoo horiin sun loonsuun hin jirre lubbuun namaatu hin jirtu jechuudha. Arta horii irraa bonuun jabaatee gara lubbuu namaa deemu jira. Waan kana rakkin bal'aan akkamiin nam qarqaarraa jedhanii ijoolleen teennaa barreessa fi barsiisan jaatanii bonayya. Akkasuma maskii mangeeffa waliinii jaatanii yaada kan fidee buuk akkaawunti banan. Nama hedduu yaada akkaatiin wadubbatee garii akkanaa qaraa fiixee waan ijoollee tanaatiin itti garii mata isanii kenne isanii diidessina. Jaataniin akkanaa maanii basaasaa eenyuun akkasii maskiin akkasii jedhanii dubbatan. Jaatan jechuun akka dhalate waan biiroo gavamentii achillee dhaabbate garas deemellee so waan gam tokkollee gar tokkollee nam jiruun itti nafseen afaada qoratee wabarreessu. Jaatanii waan namaa nyaachuun itti lubbuu ofiitii fi dhiiga ofiillee yoo uummatan keetii kennedhanii nam booranaa haadhaaf abbaan isaallee horiin isaaniitu baaddimsuun kee jiranii bon dhufuu jira hallee waanuma gartee rakkoo warri isaanii haadhumaaf abbaallee nam cufayyuu rakkoo nuu cufaati nam cufa harka qabechuu dhiiga ofiillee nam ofii warri isaaniillee kenna akkasuma Oromo cufaallee nam kennu sullee akkasitti hubadha shakki dhibii keessa hin seenina. Maskii yoo fudhattanii akka dassa beennallee guddoo been waan namii keeyyatee she's model isiin moodela akkasiin akka feetee naqattee deemte fi rakkoo waan kanaa waan akka waan waliin qabanne odoo sila gaaf rakkoo gaaf waraanaa yoo dhibii walitti malee wal gorsanii waan akkana yeroo akkanaa kaasuu baattanii qabattanillee waan nami beeku. Ammoo duuba wanni maqaan namni wal balleesse duulleen hin jirti. Lalistu atumaaf keessaaf teema callistaa mana dhibiin callisinillee rakkoo Booranaa ammaaniti riisirchii akka akkaatochuu fi marri Booranaa kabadee odoo buni akkanaan dhufne dhiiroo akkamtuu deemu jira maan ta'uu mallee propozaala akka akkaa barreessu organization akka akkaati akka deebisanuu margi heessunuu akkamiin deebi'a oduu rakkoon dhufne uummati keenya akkamiin taa Facebook qofalleen itti kawaliin wayin hojjetanu waan guddoo wannechuu jira. Nami dubbatellee rakkoon Booranaa ta Oromo cufaati rakkoon Oromo cufaa ta Booranaallee. Yoo gurbaan Oromoo tokko ka barbaade intalti Oromoo tokko godin barbaadde fula feete taa dhalattu waan yoo itti namun keen taate ma Chinaatti dhalan. Waan feete taate nallee taate maskiillee taate jaatollee taate gumii taate sooraallee taate nami hojjufti namu walbuute yoo ijoollee teenta Oromoo tabiraallee taate uma keessa dhabamtaa macallistaa sanillee warri jettanillee nammeen naf hin jenne akkuma nagar barbaaddanii na gaafattanillee xiqqoo kalee guyyaa dhingata akkas xiqqoo na dhukkubee hin dubbatinillee homaa wanni jedhin malee rakkin dhibiillee niti ijoolleen teentullee rakkoon qabdu. Shakki dhibiilleen seenina akkasuma namni Oromoo dhibiilleen isaanii gartanii borganamaa walii qabamee namni waan kana irratti koree sunillee namitti daramuu deemulleen hin jira namni duulee waraasuufne dirra bortu waan bordiidat isanii bahaati ijoollee nama ammoo shakki guma tokko irraan qabaatina wanni namni jedhuun tokko nama akka dhalatee uummata jiraatu yoo waan hamtuu jedhanii arra garee guruppii messengerii wayii keessa yoo eenyuun akkana
jaatanii bonayyaa akkanaa fayyadanii warraa isaanii eegi jaataniin basaasa jaataniin jettan yaa gumiin jettan yaa lalistuun jettan yaa soraan jettan nama akka dhalatee ofiin jiraatiin jireenyi ofii of kennee uummata kana hojjetuun dhiiroo jaatanii bonayyaa inni jedhanii osoo gaafatanii namni hedduu waan akkasii si'eettanii sirra poost godhuu jirtanii jaatanii waan beektan natti hin fakkaatu. Akkasuma nama kun akkana basaasa maanii dabalee yoo magartan raga qabdani viidiyoo qabdani yoo siin uummata Oromoo gurgurattu miski waaq sodaadha dhiiroo maqaa waliin balleessina walitti illufina ta ijoollee teennaa aganuma wanni ani isaniin jedhu ta dhibi rakkinni booranaa rakkinni bal'aan am jiru nami aggar lubbuu namaa deemu jira emergency nami tokko dhukkubee hospitaal dhufe daktariin tokko kanaa miti ka dhibi eegna ta gosteennaa dhufu hamaaniyaa dhufe dhani namsun odoo yoo operation ta'u surgery seenuu qabtaat in eegani rakkinnar booran harka qabu rakkina akkasii jechuudha rakkin yeroo itti kennaniin rakkin ammaan ta'aa walii qabam ammoo emergency waan bitamuu qabu bitanii itti deemamuu qabu nageette rakkinni boorana ka Oromoo cufaa keen qofalleenti isanii cuftin irratti hirmaatu namichi Oromoo jedhanii qofa kaan hin jiru ammoo guddoo isan galateeffannallee namu waan nam kennaa rakkin akkan deemu jirka bonaa kanallee dubbachuu eessanii guddoo akka takkin argin ani waan kanirraa isan galateeffadhallee warri nu barbaadanilleen oraa bula naaf obboleeyyantii taallee walum qixxe agasuma gumii waa warra irratti odoo rakkin booranaa taantiin dabarre waan ijoolleerra waan agor beetutti mee uummata kana ibsiifonni nu arsadeen wal geenneef nam tokkirraa lamaa sadii yoo walitti dhufan irra nam dhugeeffachuullee akkasii mee yaadda kiyya. Akkuma Lalistu Tofik jette wanni ijoollee waan gabaabdu wanni amma injiinarii nagaa yookaan jaatanii bonayyee godaanaatiif wanni maski menge faati haama fuula miidiyaa hawaasa gubbaatti yaada akka ka'ee tariyaga akkaawuntiin feesbuukii haa sabquunnamtii hawaasa haa waan rakkoo kan ittiin uummata beeksisaa jirru maqaa warra akkaawuntiin deeggarsaa kun ittiin banameen akkaawuntiin sobaa hawaayii banameetti nan burjaajessuuf asitti qarshiin kennina warra kun sobduu akkana maali jedhaniitiin wanni akka deemtu wanni sun qaragisiin sobaati waanum sobaati haqabsaaniif uummata tunan beeka waani deemamaa jiraatiin wal qabatee Oromiyaa gam Booranaatti yoo injiinar Nagayoon yookaan jaatanii bonayyaa godaanaa nam sobduu yookaan nama akka baanan sun ta'ee uummata beeka jechuudha. Uummata sun keessa dhalatee uummata sun keessa guddatee uumatum sunii fi agumni isaatii fi ag jiruuf jireenyi isaa guutuu ammi jirutti jaataniin barsiisa yuunivarsiitiiti kitaaba lama barreessa jira kitaaba lama afaan Oromootiin barreessa kitaaba jajjaba kadura kitaaba maqaan isaa abuuruu barreesse abuuruun beektan jedhee yaada namni hedduun kitaabi abuuruu kitaaba jajjaba kan liibanii dirree gandaalessa gambalka saaqu waa sooboo bombaasan malka dhugaan dhanga malee dharra hin ta'an takka borumadhaan bitan booran boruun bitan bobooran raabaa luqum laf baddeen bitan. Kalammeessoo ammoo kana kitaabiisaa maal jedhe? Kitaabiisa kalammeessoo illanii maqaan adiyyooma dachi Oromiyaa adiyyooma olla Oromiyaa adiyyooma kutaa fi ardaaf ganda Oromiyaa guutuu akkasumallee adiyyooma biyyateen ta Oromiyaa ta kaabaaf kibbaaf jiddu galeessaaf qaaraayyaaf aseeboo kasabboo goonaa ha'ituu umbannaa kitaab jajjaba akkanaa Oromoo gumaacha jira akkasumallee barsiisa yuunivarsiitii Dillaat wanni uummati keenya ittiin beeku gama Oromiyaa kutaa Booranaatti ittiin injiinar jaatanii yookaan Nagayoon beekamuu waan uummataati haa uummata irratti nama waan tokkoon duubatti hin deebine haa uummati amanu. Kanaafiyyuu akka injiinar jaatanii waan sobaa yookaan waan fakkeessii waan dharaati waan hin malleef malaan maluuf hara qaxxaamuraatiin oruuf tajjeetti yaadeetimi akka inni waan akkanaatti hin gamne uummata beeka jechuudha. Maal jennaan haqabsaaniif uummata yoo uummata keenya si beeke wanni haafa jirum nam guurtis hin jirtu. Taan immoo gam immoo maskii mangeetiin wal qabate maskii mangee intala Boorana taa eed Booran dirree godin Boorana kayaaballootti dhalattee guddatti. Cuma barattelle cuma guddattelle yuunivarsiitii
yuunivarsiitii Maqaleetii baati. Isiin nam jajjaba nu qabnu armaan durallee immoo fuul sooshaal miidiyaa kan irratti qeeqaa turre nam qeeqaa turellee keessa aanis tokko. Maal qeeqe? Maalirra qeeqe? Maaliif maskii qeequu danda'e? Gumiin fakkeenyaaf akka nam tokkootti. Namni akkam qeeqanis qeeqi maali? Jibbi dhuunfaa dhibba walirra hin qabnu. Abbaa fi xiyyoo taatee namni qeeqan namuufiiti. Namuufii qajeelchuuf malee akka inni qajeeluuf malee nam kan kintaatti wanni qeeqaniif dhibbiin hin jirtu. In buufadhaa abbaa feeteyyuu taanaanii nam uummata keenya gargaaree nam uummata keenya bir dhaabatee nam uummata keenya na'ee nam uummata keenya dhiigee nam uummata keenya hililee nam keenya in fudhannaa jechuudha waan dura mormi dhibi hin qabne seexaniin iyyuu boollaa bayeetiin yoo har'a nu gargaaree in deeggarraa jechuudha maskiin immoo dhageetti qabdi waaqa kenneef gaaragaan jidduu waan beektaati. Gaaragaan jidduu waaqa kenneef dhageetti qabdi naafsi caala garaagaruu waan guddoo hedduu gartee isiin faayidaa qabdu jira. Namoonni guddoon qajeelchuuf malee yoo inni sirraa gore yookaan jal'inaan seete yookaan seera aadaa uuma waaqaa haa Oromoo ittiin bulchullee fakkeenyaaf keessa bahee jedhame kan jedhan taate akka inni seera gadaa sun keessa bahee akka inni Oromoo akka inni hin fagaanne ofi qabee ofitti deebisuu qabnaa malee nam qulqullichi xureessinee itti yinee akka aabbitaayyeen bahu itti girrisnee ofirra baasuun qabnu jechuudha. Kanaafiyyuu injiinar yaatanii bonayya yookaan nagaa yoo fi maskii fi namni warra waliin akkaawuntii warra banamsuun cuftiniyyuu nam keenya lara geettan. Ejenni gaazexeessa Sooraan maal jetta asirratti? Duraan dursa wanni halkan kanaan haasee asitti wanti nu fide akka nu feesbuukii kanarratti haasofnu tolche dhimmi dhuunfaa yookaan waan adda dhimmi dhuunfaa keenya tokkollee miti rakkoo horsiise bulaati rakkoo bon kanaatti asii waliin nu fide halkan kanaan as nu teessise malee namni jaalatee as ta'a tokkollee hin jiru nuun kunilleen ammatti dhimmi nam dhuunfaa haasa'uufillee asitti hin baane waan tokko namni beekani gurri hamaaf tolaan abba dudduu bakkeedhaan suni nam beekan qilleensa kan irratti hin beekan uummata nam beeka anamma fakkeenya yoo wallaggaa dhalattaate yookaan boorana dhaladhe yookaan arsii dhalattaate uummatan keessa dhalat suniin na beek malee isaniin feesbuuk irratti nami feesbuuk irratti alaala warra kun waliin beenu nu har'a dhimmi nam dhuunfaa haasa'uuf asin rakkoo horsiise bulaa kenna uummati Oromoo kun akkamiin cina dhaabbatee qarqaaruu danda'a uummati kunin horiin isarra du'u jira horii qofaan inni lubbuun nama dabruu jirti garaachan uummati kun wanni inni jiraatuni horii qeencaati horsiise bula jireenyi isaa yoo horsiise hin bulle bilaashu jechuudha horsiise bulaan uummati Boorana yoo horii hin horsiifanne lafin qotatu oobruun qabu oobruun inni qabu looni gaala reesaati yoo loon kun yookaan gaalii reen kun horiin inni horsiifatu kun bonaan dura miidhamtaate oma carra biraan qabu jechuudha. Booranii ammatti nam daldaalallee hin qabu lafallee hin qotatu qote bulaallee miti waan akkasiillee hin beeku lafti isaatiyyuu laf gammoojjii tamuk didiqaa taaduun baate gubbee namartee taguwaan qixxaa gubbee namarteettu laftaan keessatti ammoo horii horsiifata jireenyi nama akkuma nami kamiyyuu fakkeenya naggaadeen tokko yoo kan naggaadisiisuun ka hasaarti taate wanni isiin hojjettuun sun yoo harka baddi taate inni yoommatee carraa biraan qabdu. Har'a uummati Booranaalee yoo horiin kun bonaan irra dhumate carraa biraan qabu harka laf duwwaatti hafu malee uummata Oromoo kan malee waan dhibiin qabu. Akkuma yoo wallagga irraa nami du'u yoo ammoo Harargeen yookaan uummati keenya ka Soomalee sun qaayirra laf Soomalee qaayee isaa irra buqqifame Oromoo lammiif jedhee wal bir dhaabatu suni ardhalee tokkummaa suni agarsiifne wal faan kaane uummata kan dandamachiisuu danda'u qabnaa jechuudha. Haaniin ammoo horsiise bulaan akkuma moggaatti yeroo akka taatti uummati hungis tokkollee nafaas hin qabu dhugaa dubbachuu fi nu har'a carraa akkam baanee dubbachuu yookaan sooshaal miidiyaan kun walitti nam fidee
rakkoo uummata kan keetii yooyyuu ardhiin dubbatin guyyaan dhibeen hin dubbatin jirtu ammaan tan ag dandeenyu ag danda'an waan hundayyuu waan horsiise bulaa wal qabata isaanii tuquu yaalaa jechuudha. Amma uummati keenya gisa cufa dhuga dubbachuuf jireenyi horsiise bulaa kun akka malee gaagaama makee jira. Akkuma beekamu uummati keenya Boorana kun daangaa qubata. Asiin daangaa daarii lafa Itoophiyaa tana lafa Oromiyaa tana daangaa gubbaa jira. Yeroo akkakkaatti waraan mooyyale sun miidhamaa ture. Uummati kun miidhamaa ture mideetli akka malee lafa babal'ifannaa daangatiif uummati kun adhamaa ture. Malaakum namni beeku mooyyal dhiumtan nagaan buluu jalqabdi malee asiin dur uummati kun uummata qawwee fi hidhate daangaa fi tiffachaa ture. Kanaan cinaatti ammoo horii fi horsiifate. Uummati kun laf bal'oo jiraata. Laf bal'oo tan irratti maan naan jette tajaajiltiin ta'een tokko naa bilbiltee wanni rakkoo Booranaaf fide Oromo Boorana wanni rakkootti fide wanni irraa isiin ongeen akkanatti loon irra raawwatanii jireenyi horsiise bulaa harka laphee deebitee fi laf dhabaa itti dhuga dubbachuuf dhugum laf dhaba lafin qabu horiin keenya. Akkas dheedii kuni laf babal'ifannaa daangaa kanaan uummati kuni lafti itti giingoftee jirtu dhuga dubbachuuf kallattii hundaaniyyuu uummata Boorana horsiise bulaan horii ofii horsiifachuuf lafa barbaachisa laf bal'oo barbaachisa laf bal'oo iyyuu hin qabne horii fularra yaa'ee dheedu hin qabu jechuudha. Kanaafuu giingoo ammaan tan dhuga dubbachuuf lafa Boorana keessatti lafa babal'ifannaa daangatillee wal qabatee waan akka akkaatiin ijaarsa akka akkaatiin wal qabatee fulaan horii itti bobbaafatanii iyyuu hin jirtu dhuga dubbachuuf. Jirtu asirratti illee itti sii daraa suuraa itti afaan isiin badin itti beekta. Lafti Booranaatu wanni ambunii akkan jabaatee fi Booranii dheetu shan qaba reenjilaanti. Shanee kan keessaa shanee as keessa dhabe golba diidaa. Dheedii dirree shiliimanii jira dheedii dirree haa malbee haa golboo haa goomulee haa garaachitulaatii fi dheedii mata wayaama fa'aa jira. Mata wayaama jira. Ardhi jira dheedii sun. Lafti sun cuftiniyyuu hardha dheedii mata wayaama haa durii horsiise bulaalleen irraa loonni irtifatee marra bisaan irraa argatee itti qarqaaramu lafti akka goofalayee tattulaa siricho layee faatiniyyuu dhiisi hardha borbore yookaan mata wayaama gamsuniyyuu harka nam dhibii jirti jechuudha barum dheeraafiyyuu kanaaf lafti durii marraaf bisaan horiin irra dheedee bon namaaf bahu tokkolleen hin jirtu jechuudha. Saamis daangaa Oromiyaa haa gam kibbaatiin wal qabatee qorqamiinsaa fi lafti namatti giingooftee dhiphachuurra kaka'een arlooma nyaatan dhabanii lafti nam dhabdee ulabaan dhabnee loon irra dhumuu jiran jechuudha. Boorani akkasiin jiraataa mee soraatan. Tiyyaa deebi'a. Yaa tiyyaa deebi'a. Addatti ammaan tana uummati kun uummati gis tokkollee nafaas qabuun yookaan bonattaadha yookaan waraan lafa babal'ifannaa daangaa Soomaliittadha. Rakkoo akkana tan kee jiraachuu uummati kun gis tokkollee nafaas hin qabachu. Yookaan asii ammoo dhiibbaan gam mootummaatiin hojjettu waanum namni beeku. Har'a rakkoo horsiise bulaan keessa kufee jirtanaa fi rakkoon jalqaba xiyyeeffannoo dhabuu mootummaa kanaati. Yoo jedhu ministeerri tokko kan maqaa horsiise bulaatiin har'a jirin jiru. Horsiise bulaan garuu laf bal'oo godina hedduu tasila naannoo tokkoyyuu ta'uu dandeetti. Irri jiraata. Lafa akkana san irratti ammoo yooyyuu ministeerri hin qabu. Mootummaan waan dhibee hojjetuuf hin qabu. Mootummaa uummata gaaf ta'e yookaan dhimma uummataa yookaan amma akkuma finnaalletti ministeerota hedduu qabna. Mootummaa kanallee keessa har'a namni rakkoo ta'een bakki nuu bu'ee uummati keenya bakka buufate rakkoo horsiise bulaan kee jirtana mootummaan dhaqqabsiisaa tanu jennee eegannu nama hedduu jirdu nama hedduu kan tokkollee hin argan fulasaan eeganidha. Nama hedduutti maqaa Booranaatiin Finfinnee tan keeciis Finfinnee nu kee jirtan. Anaan rakka nam tokkotti akkasuma maatiin tiyyalleen miidhamuu jirti bonaan du'uu jirti malee dirqamni adda dhibiin irra hin jiru. Yoo jedhu dhugum dirqam namummaa dirqam oromummaa dirqam ilmummaa hin qaba. Dirqam Boorantitti illee hin qaba. Garuu maqaa uummata bal'aa suniitiin qaamii as jiru
afaan guutate guyyaa tokkoof rakkoon horsiise bulaa tan rakkotan akka nu qabu rakkoon daanga oromiyaa tan hin jenne isumayyuu warra afaan murtomurullee baratu waliin daangaa hin lafteen qiqircee gugurgurata jechuudha. Tan isanillee hin badu maan isaniin jechuu barbaachiseeta gisee hedduu garaan namaasaa waan keen kana keessumatti waan oromummaa kan aasaanii keessan dhufan silaaftuu garaan nam dubbataa yooyyuun gabaabsini ammatti uummati kuniin bonii waraan akkuma jedhan suni waraan gugurda waraan kaan yooyyuu harka irraa fudhatu uummati kuni waraan daangati kan irra dabre waraan oola lammiin bulchichuuf booranaa deebiti rakkoon tunuyyuu eessa dhufte rakkoo tana maantu dhufeen warri rakkotan furoo hin jira asirratti suuraa rakkoo amma deemu jirti tana rakkota wanni fide akka mureeffat kaaste durii koomishinii horsiisee bulaa oromiyaati fi koomishinii federaalaa jira koomishinii horsiisee bulaa suni horsiisee bulaa warri waan department waan kana baratanii livestock okaan ammoo veteran baratanii kaan ammoo agriculture baratan taate wanni horiiti wanni obruu gargar lafti tamidhaan baastu jiran baasni jira akkasuma ministeerillee ka waan qonnaa beeku jiraa fi kaanti jirmale ministeer qonnaa jalgalchanii waan akkana dhaga'ee jira mee gumiilleen gaafadhaateen akkuma amma reefu kaastetti koomishinii horsiisee bulaa oromiyaa jedhanii jira horsiisee bulaa kophaa akka dhaaban koomishinii suna yaa dhabamtee biiroo suuyyaa baddeefa dhaga'e mee asirra maal jirtu tan irratti gabaabduu ammin jirtu horsiisee bulaani qote bulaa waliin waajir jallisii waan jedhan tokko jira jallisii qote bulaa fi horsiisee bulaa wal cafaalaqanii fuula tokkotti irrigeeshinii kaawwaa jallisii bisaanii hammoo bisaan jallisan qabnanu jalbuusanii jedhan jalbuusa suni agmootummaan kunini uummata horsiisee bulaa kana xiyyeeffannoo dhabu agarsiisaa jechuudha xiyyeeffannoo waan tokkoon kennuuf ardhiyooyyuu mootummaan illeen ibin jalqab buur rakkoon ardha ummat Boorana hun akkan waa'ee lubbuuttis qabdee aga horii qof galaafachuun lubbuu nama galaafatteetti rakkoo kanaaf jalqaba mootummaan xiyyeeffannoo dhabe sirra haati ummati kun horii kana lafirratti horsiifata laf balloo irratti horsiifata laf balloo yoo hin qabne jireenyi horsiisee bulaa adoo waaqee akka fedhiroobelee lafti barbada ta'aa deemti jechuudha lafti yoo barbada taata immoo ummati kunini horiin kunini mardhee dhabaa jechuudha lafti barbada taate lafti giingoofte horiin dheedha maddi rakkoo hardha ummati Boorana horiin irra duufi jiru habbonaan iddi marra dhabanii lafa xaragamuufi jiru wanni guddoonu lafdhaaf dhuga dubbachuuf durii aggoofalee Aktula sallam Boorana aktulaan sallam Boorana tokkollee emme tatulaa sunitti deemina koomishinii kanaafuu koomishinii horsiisee bulaa hin jirtu koomishinii horsiisee bulaa hin jirtu jechuudha jallisii waan akkasii ministeer jallisii horsiisee bulaa jedhanii waan suni jira wanni sun akkuma abuyya dhiqayya ana abuyya dhiqayyadha akkuma joornaalistii suuraan baanuu waan gama lafti dheedumsaa ta duri sila horiin dheedu cuftin waan harka nu baatee fi lafti harka nu baatenaan horiilleen harka nu baate marrabsaan harka nu baanetti akkas dhugasante taan immoo beeta duraanis gaafiin uummata horsiisee bulaa inni guddaan gartee horsiisee bulaaf xiyyeeffannaa naa kennamuuti horsiisee bulaan mataa ofitti ministeera argatuuti minister horsiisee bulaa barbaannaa fakkeenyaaf waan qonnaa kana aan fakkeenyaaf kan tafaan simbadiin ma gaafuna tokko duula akkasiirra Facebook irra karaa social media kanaan dhiibba tolchaa ture akka ministeeriif dandanu dhaabatu jechuudha mootummaa Oromoo inni isuma wanni kuniin akka waan gartee nurra balleessa inni akka waan beektan tamaqaataallee gaggatan nu waan gaafanne isan balleessatanii poostu qotan xiyyeeffannaan horsiisee bulaaf haa kennamuuti horsiisee bulaan ministeera wayii jalatti hin hirkatin yookaan hirkattummaa aroontaaniyyuu of danda'eetiin ministeera horsiisee bulaa nuuf haa ta'uuti warri qonnaan bulu haa baddaatii fi warri gammoojjii haa akka henna haa waqtii rooba lamaan qof jiraatu warra kenna karooban jireessa warran baddaa ka waqtii cufaayyuu rooba wagga guutuufa argatu waliin inni keenya wal qixaa qabu bulchiinsi keenya wal qixaa qabu xiyyeeffannoo nu kennamu qaba an fakkeenyaaf
baalee dhaqanii laf qonnaa qamadii badda baalee taanii qamadii dhabuun farraa akkuma eebbisaa addunyaa jedhe badda baalee fakkeenyaaf dhaqanii qamadii sararaanii oomishamte kaabetta investimenterii guddoo mootummaa kaawwanni godhe miyyoo afaan si qabe dhiyoo tana gabaasii akka gisee akkaatti gam godin Booranaa warfinna irraan dhufu ummati Boorana ummata sheet quufaa ummata bilaashaa bashbashaa qamadii oomishuu jiraadha. Qamadii sun dubbiin ta'e dhugaa dubbachuu gabaasii sun asirratti dhiifama godin baalee moo Boorana baalameetti irraa wal dhahe. No, gaafa eenyu abaddi sorgaa Boorana dhaqanii Boorana tulluu fardaatti qamadii lafa mootummaan investment godhee tulluu farda yookaan dirreetti qamadii daawwatanii Boorani badhaadhee jedhani. Boorani badhaadhee nageenya Boorani badhaadhee jedhani waburraa. Ardo warri sun eessa wasan gaafadhaanini. Agdiidi meegaa agdika olla hinjala hadiko nabi wata taraare wakotto ko. Suni qamadii warri jira warri mootummaa lafti mootummaa fi oltiin jirti miti. Lafti yookaan abba qabeenya akka dhuunfaan jirti miti. Qamaduma oomishamtee tulluu farda gubbaa oobru keessa mul'atu ittiin gorani. Boorani badhaadhee qamadii oomishee USA yookaan Kanaadaa jala ba'uu fi Boorani qamadii uf dandaya malee qamadii Kanaadaa yookaan Ameerikaa taati raamtaan fayyadamu. Garuu dubbiin sun falla nu yeroo suniyyuu loon abduu jira kuniif nama abduu jira kunani yeroo suniyyuu afaan boolla ciimne yaagatan tar bisaan lafa foqatan marri lafa hobbe nu yoo sa kulubbuu jira jechuudha. Warroo yee badhaadhina Boorana irraa fudhannee maanii nu filadhaa jedhanii aga halkanii filannoo maqaatuun hin gahini Boorana irraan gal warri sun arda tokkollee meeti arda dirree warri gaafasi yaayyuu laf bilisoomtee lafa qamadii akkana itti oomishuu jiranii laf bashbasha uummati keenna asheet nyaachuu jira jedhanii gise gabaas galchan suni ardi dirree warri irree jaanjee gaafas footoo kasuun arga goblolloonitti hirciise warri summe gaafas lakki fakkeessuufillee dhufaniiti ardi gaaf rakkoon akkanatti uummati darqite meeti warri sun. Amor suni tuanni gaafatanu asirra warri waa'ee ministiraatiif yookaan laftan bulchananii paartii fi bulchiisi gargar waan ta'eef akkuma ministeerii waan lafa hin jirre hin jiru xiyyeeffannoo nu kennasanii jira pastoralist indigenous people addunyaa barbaada uummata horsiisee bulaa akkuma horsiisee bulaa addunyaatti jechuudha akka immoo East and West Africa oriin Booranaallee Boorana Brit orii beekama oriin kun yoo badee biitan qofirra bate. Yo oriin bade oriin marraan jiraata margi olaf hin jiraannoo ongeen akkana dhuftee laf qoqqoodanii cicciranii mataan tikaa fulaan oriin itti tikat dhabame oriiddu yo oriin waan nyaata dhabe oriin du'a nama waan nyaata dhaba nami waan nyaata dhabe nami du'a nami duhuni aada qabatee du'a seena qabatee du'a iman qabatee du'a jaarsa argaa dhageettii du'a nama bada waan du'aallee waan amtuullee waaqillee nu didinna aadan yo oriin hin jiraanne aadan hin jirtu dhugasanitti hima aadan teenta Oromoo aadan Boorana akki nami deemuun akki nami wajjilatu hunjil tokko qabaatte oriin wal qabat aryo oriin Boorana badu dhageette wanni jiraa nama bada aadan bada gadaan jedhan ta UNESCO galmeessan taalee hin jirtu Oromoo cufirraa baddi jechuudha. Oromo cufirraa yoo baddee Oromo cufuu jedhanii nam cufa waliin Oromoo Oromtittillee nam kaanii hannani kaallee irra fuudhuun danda'u qaamii dhimmi ilaallatullee waan kan caqasa arrammoo rakkoon Boorana maani dhiiroo Booran birdhaabadha Booran qarqaara uummata Oromoo bal'aan jechuu jira kabiyyee jiru kabiyyalaa jiru diqqaa guddaa daayin kaayyaadan kaawwaan qabu kaayyoo danda'e social media irraa share godhu tanaan rakkoon Boorana guddoon arjirtu tabonaa tamarraa wanni isiin dhufteefi Booranni ammallee yoo dhibiir deebi'anii dubbatan caal yoo ammoo nami waan kan nami cufti dubbachuu jira akkonni jedhanii fi wanni hummaan jetti joon I am pastoralist an horsiise buleetti design and meet kan wanni harkaan tochee fi rakkoo nam keenyaa callisuu ni wanni kun just we are pastoralists and pastoralists too jenne to sindura we need independent minister nulleen horsiise bula nalleen horsiise bula nulleen horsiise bula atilleen horsiise bula ati nullaan kunilleen horsiise bula or I'm pastoralist and meet kan design wanni harkaa godhee fi ar ubadha ijoolleen teenta asir jirtullee focus warri waan ka warri injilaandii waan akkana barattanillee xiyyeeffadha irratti ijoolleen teenta Oromoota biraalee 9 5 4 3
koodiin tun tankaa booranni underground water engineer aadan qabaa kitti qotatee waan duri qotan eel bona gannallee bisaan inobbaa eel sagal qab tula sagalaan wanni hon shaneen kummaani rangeland nu reefu haasuuf kaani eedi shan qab afreen kummaani boorani bulchiinsa fur qab liibanii dirree saaku waasoo akkammoo yoo liibanii dirree saaku waasoo sadii foresti gugurdaa boson sadii qaba arboonni holiin jirti tulaan sagaleen hin jira tulaan sagaleen nagaa dheebisan baddaan sadii tulaan sagalee jedhan amma tulaan goofaaf lee hin jiru mee harka keen hin jiru harkeen hin jiru naannoo Soomaliitti eebba buna keessatti yoo eebbisanii baddaan sadee nagaa tulaan sallan nagaa jedhanitti eebbisanii akkasii miti ree am tulaan sun sagallani fagoo bat maa jennaan waan lafti dangaan oromiyaa qircame xaasan keessa dhaabame gurgurame sharafamee fi lafti giingoftee aga gana harkaan nu deebite lubbuun isin nu deebite jechuudha. Mee walumaa galatti ani waan warri dhumirratti jedha jedhuuti waan gabaabdu tokko adoo gartee dubbisallee hin buufanneyyuu waan tokko jechuu fedha. Wanni guddoodhan jechuu fedhu beekta akkuma aadaattiyyuu ibiddillee nyaap bonillee nyaap waraanillee nyaap nama yoo waraanisi cabsee yoo ormisi cabsee dura baatee sin jedhan fakkeenyaaf namni nyaaphi lolee namni nyaaphi itti cabsee hin jedhee nyaap dura baatee ibiddi dura baatee waliin jedhan rakkoon akka ibiddaa rakkoon akka waraanaa rakkoon akkana amaamtuun tun rakkoo uumamaan dhufti immoo taan waaqumaa kadhattee taan immoo aga dandeettutti jinjimattee nu ceekuu guute dura baate. Rakkoo siyaasaa ta'a nam tolcheetii fi rakkoo hongee dhufti ta'a akkana ta'u wanni walitti fida kiyyatti hin jirtu. Amma fuul sooshaal miidiyaa kan gubbaatti wanni deemamaa jira. Bonii gandummaan hin dhufne siyaasaan gandummaan hin dhufne nu hajjachaa jirru booranatti sababa hongee haa caama roobaatiin waan roobii hin jirree fi beeta namaaf sa'illeen duu jiraa jenne. Nami bisaan dhabe midhaan dhabe beela'ee dheebotu hin jenne nami du'uu jiraa jenne nami du'ee nam beelaan du'e awwaalu jiraa jenne har'a nami kunaa gargaaramuuti. Oromoo asumatti itti dariif Oromoo nama caalaa ittiin tartee Oromootu. Akkuma isiin wanni ta'e beektaa nama caala waan cufaayyuu duratti nama caala lubbuun horiitiif lubbuun namaa waliin madaaltu jechuudha kanaafiyyuu namni yoo jiraatu horii horata. Kanaaf nam beelaan du'u jiru. Lubbuun horsiisee bulaa ammoo lubbuu warra horsiisee bulaa horii warti. Horii warti. Kanaafuu loon horsiisee bulaa loon kennu looniin guddannee looniin dhalannee geenne nam taanee ardi geenne jechuudha. Yoo loon hin qabaatin nam hin taanu jiraachuu hin dandeenye. Horii sun keessa aannan ilmatee gartee namni ganama dhugee deemu. Horii bobbaasaa oolu. Arshaa yaannan sun keessa gartee ganama shaayii okkote gubbaa heeyyatanii nami heenne duwwaan nyaatedhanii eegummaa mootummaan warra wayyaanii akka juntaa sun laf dhufee waan akka badallaatu tumatee wanni jedhe malee nami ohaan horii qalatee wa nyaata horii sullee ollaa cufti foomma keessi bulfatu nami walii qooda aannan dhugu. Aannan sun shaayii tana oowwa gartee nami sokkaarii ishee buufatee just like glucose sugar plus salt walitti naqee guyyaa hanguutuu horiitis dhageette nami yoo wayin dhugin aannan sun hin dhugin booranni akka itti jiraatu hin qabu. Aannan gurguranulleen dhiyuma akkan gadhuuf malee namni horii sun gurgurate sukkaarii bitata. Badalla boqqolloo bitataniyyuu ammaantaan booran itti wanni namni yoo hin nyaatini hin jiraattaati. Namni horii caala isa warra arma gubbaa yaatanii akka malee dogongor guddaa keessatti nuu namaaf horii walqixxe boorana eegaaluuti jedha akka namaan laalan horii nuu walqixxeef inni booranaaf inni namitti jiru horii. Yoo horiin hin jiraatin booran hin jiru. Oo booran hin jiraatin aadan hin jiru. Yoo aada uum cufa jira namuun cufa waliin badalle nu qofallee niti. Asirratti uummat keen gargaara arrayyuu namni du'uu jir waan dandeettan. Isan kenna nu keessan an isani isanna. At horsiise bulaa isan horsiise bula. Nu booraan nu Oromoo isanilleen boorana Oromoo nu ammoo Oromoo cufu. An Oromoo eessaa an Oromoo gar cufaa ammad. An tuulam an kontoma daarimu an si komando anitu umbanna franqallo dhageetti an karrayyu an raayyaa sabo nu namcuf nuttu ka walii dhimmi boorana booran qof hin laallatu yoo asirra deemtan lafti dhiphisanii boolladhaanii lafti boorana mataan tikaa garte fulaan horii itti tiffati hin jiru laf dhuunfa godhadhaadhanii karaa NGO'n tuniyyuu taggabamintiin mootummaan bitatee jira waan gaaf wayyaanee lafsee war walii waan sun NGO haa taatu malee wanni rakkoo qabdi drop godha lafti dhuunfaa boorana taqonnaa jedhanii mormu turkobate. Lafti dhuunfa qotadhaadhaan lafti booranaaf midhaanitiin laf qoqqotum qoqqotanii kaan ammoo namaa qoodanii
lafti armataan tika fulaan horii marrirra baasu dhaba. Be focus please. Ijoolleen horsiise bulaan mallee irratti xiyyeeffadha. Rakkoon tun rakkoo amtuu ta'um karrayyuu dhaqqabe booran dhaqqabe rakkoon bonaa tunarraa dhiifam guddaa ijoollee ta'e karrayyuullee harka qabdi. Oromoon karrayyuulleen goofandi namni rooba bulgaadhanii gurbaan keessa Oromoo karrayyuu banee jira. Oromoo karrayyuullee birmadha. Karrayyuullee rakkoo guddootti harka qaba. Oromoo karrayyuullee jechuudha. Asirrammee waan irbuuste. Yaayyuu miyyuu afaanti si qabe wanni guddoon jira beektaa horsiise bulaan rooban jirees. Horsiise bulaan biyya tana keessatti Afaarillee yoo taate, Karrayyuullee yoo taate, Booranaallee yoo taate, Gujiillee yoo taate. Horsiise bulaa Arsii Baalellee yoo taate horsiise buluma waliin caalu ammoo yoo ammaan tanatti wanni guddoon deemu jira waan gartee rakkoo horsiise bulaa kana waan rakkoo horsiise bulaa kana rakkoo uumamaan dhuftee tawaan danda'aniin namni ittuma jijjimateetiin irra walambisuu malee namni gara siyaasa jijjiiruu hin malle nuumata keenya bonaan du'ee namni beela'ee du'ee jechuu jirra malee waan siyaasaa waan mootummaa waan miti mootummaa waan opposition partii wanni haasin jirtu wanni fidaleen hin jirtu. Nuumata keenya beela'ee du'ee jennee aga dandeenyu arrifanneetiin ceekuu gurree horii jirra malee atiin dhaabsuni namni dhaabsuni gargaarii namni wanni akkanatu wanni fidee hin jiru qalbiillee uummata keenya Oromoo kanaaf rabbiin guddaan haa kennu uummata keenya kun qalbiiyyuu hin qabu waan akkanatu waan hin beeku iyyoo yoo namni abbaan fedhu waa midhaasee maskii mangeetti booran qarqaaruuf qarshii baaseeti wanni jechuu jira nuun gargaarru booran hin gargaarinaa karrayyuu hin gargaarinaa yookaan wanni kun jedhamu mal yoo abbaan fedhe kayeetiin si gargaare aga faayidaa irra fayyadame fulanis hin fayyadamne ofirra dhaabe. Ani wanni ani daru waan guddoollee miti hubannumaaf fakkeenya amma namooti gari dhimma nam dhuunfaa haasaa ofasin dhumna akkuma deddeebi'ee sanitti himne jechuudha. Nama duu jira horii duu jira lafti goddee lafti oolaan buutee. Namaaf horiini horsiise bulaa raachuu jira jechuu jira malee nu dhimma paartii tanaallee jechuu ittiin jiru. Abbaan fedhelleeni paartii fedhellee deeggaruu danda'a yookaan ilaalchi fedhellee qabaachuu danda'a. Garuu Oromummaan keenya hundi dursa jechuudha. Dhuguma akkasuma Wallaggaalleetti namni duu jira. Garcuufan namni duu jira. Garcuuf Oromoon karrayyuulleen horsiifatee bulu bonjajjabaatti harka qaba. Akkuma miidiyaa kanarra arguu jirtan akkuma uummatallee irra dhaga'uu jirtan. Nu amma tokkummaan kaane waan ilaalchi siyaasaa keenya waan paartii keenya hordofuu keenya uf cinaa dhiibne uummata keenya kan akkamiin dandamachiifnaa waan jedha malee dhimma gandaa dhimma dhuunfaa haasa'uutti hin jiru. Namooti hagar dhuga dubbachuu fi akka uummati keenya kun hin qarqaaramneef qaama bafedhe yoo taatuti akka uummati keenya kun hin qarqaaramnee fi olol nam dhuunfaa irratti oofuu jiran ammallee uummata kana qarqaarsi uummata kana dur dhaabachuuf malee wanti tokkollee hin jiru. Abbaan fedhelleen fula fedhe dhufmoo waya fedhe uffatmoo fedhe akka dhalaati deemmoo wanni nu galchin jirtu uummata kana akkamiin qarqaaranii uummata kana akkamiin tambochimneen kobachiifti tanumaa kufallee beektaa sunumaaf malee nu waan nam dhimma dhuunfaa haasa'uutti hin jiru. Dhugum gargaarsi kun gargaarsi uummati Oromoo ufkutee uummata kan qarqaara kunini horiin kun birriin tun uummata sun birga'uu malte dhugum nulleen hordoffiin goon akka nam tokkootti yookaan nun kun cuftinu ufuma maqaa warsuniitiin akkaawuntiin banamtee malee nuun cuftinu dirqamaan kana horii kan hordofsiifne qarshii kan hordofsiifne uummata kan biraan ga'u dirqam qabnaa jechuudha. Beektaa fakkeenyaaf waan amma akkaawuntii kana wal qabatee Sudaanii namni yoo fakkeenyaaf haqa battaate akkaawuntiin tun amma maqaa injiinar Nagayoo jaatanii faan jirti maskii mangee faan jirti maani uummati irra qabdu faayidaa biraatti foolti jedhanii shakkuun hin malle. Nu beektu nutti of beekamtisi akkas nu akka of beeknutti injiinar Nagayoo yookaan jaatanii bonayya godaanaa caalaa namni uummata keenyaaf dhimma muuf nu uummata keenya irratti amannu. Sila aadaa malee aadaa waaqaatii malee sila abbaa gadaallee sun tolfannee bulchaallee sun tolfannee naffinatu sulfanna. Boorana dhuga dubbachuu fi namni kunini warri kunini komii maaf itti kaa'atamaan tan dhugaa uummata kana ijoollee sun sadeeni rakkoo uummata kanaa taa'u dhawu yoo iyyuu hardha isaanii rakkoo sun baasanii saaxilini iyyuu uummati kun hardha qarqaaramuu hin danda'u dhuga dubbachuuf. Adoo abbaan fedhe qarbadii qabaatellee hardha
waan isaan uummata kana hojjetan laallee olol kamiyyuu irratti oofuun qabu yaayyuu waan dansa hojjetan kalee yaayyuu waan namtu hojjetan dubbii jenne beek malee isaan waan namtu hojjetanii jechuu kiyyaaniti nam kan tokkolleeyyuu dhuga dubbachuufi isaanii waan namtu hojjetan nagarra akka nam tokkootti nagarra gara wal beennalee dhuga dubbachuuf kanaafu dalaariyyaalee waan taaneef wal beenna kaaniin ammoo horiin kun akkamiin horii walti guuramuu jiru kunini sabni Oromoo kun galaan dhuga dubbachuuf guyyaa tokko keessatti daqiiqaa 24 hours keessatti beese guddoo walti guuram dhuga dubbachuuf nam qarqaaruuf nam ta'uun gaa kum jedhan suni uummati keenya guddoo kullisee deemuu jira ammallee akkanumaan itti fufa jedha ammoo beeseen tunini uummata kana emergency dhaqqabu qabdi ammumatti dhaqqabu qabdi dhaqqabsiisu ammoo aniyyuu dirqama hin qaba dhuga dubbachuuf dirqama hiyyiin baadha Inu cufti odomiilan waan nami nyaata mataa baanee yaani arda isan garuu ilaalchinan dhuunfaarra qabdanii fi waan barbaadan fedhalle jechuu danda'a garuu beeseen suni akka sumuni keessan gor akka sumuni shiliinkiin cabxuun uummata kanaan adoon bayinu jidduuttaf nuun cuftinuu ilit qabne ganama galgaliin hordom tani shakkina Oromoo akka nam tokkootti jechuudha aniyyuun hordom horii han sireesili kanaafu waan kanirra shakkiin tokko uftoomin gaan waan kan uummata kan maanirra wajjin beesetan bituu mal wayin binneefi yookaan marraan binneefi yookaan qulaammoo namaatiin bituu mal moo uummata beese harka kennu waan jedhaallee uummata siruma beese harkatti hin kennu qaanfinna abbaa fedhee yoo taate bitatan midhaan booran hin jiru waan hin bitatanii itti kennan wanni namni nyaata bulleen garan ol jirti armaa bitanii geessan kaan ammoo rakkoon uummata kana waan halkan tokkoon namni haasa'e keessa bahuu dhuga dubbachuu amaan ulfaat horii buli kum jaan ergaa jedhe amaan Oromoo horii buli deebanii horii buli amaanee guddoo kaan ammoo rakkoon teentunini rakkoo halkan kanaan rakkoon uummati horsiise bulaa kun kee jiru rakkoo halkan kanaan nuun kun sadeen astenne dubbanne fixuu dandeenyuun ammoo akka dandeenyu irra tuttuun uummata Oromoo namna hubatiin kana hubachiisuu yaal jennee as dhufu inni kaan ammoo uummati kun adoo bonaan dararamaa jiru adoo nama sayiraachuu jiru akka mala shiliinkiin keenyalleen itti ol ka'uu jirti mooyyaletti sarafi ila tanaa wal qabate ji'a Febraarii adoonni kun dubbina teeti waan akka qaba jechuudha waan akka qaba armaan dura betta adoo wanni kun dhufini nami keenya haraa kakkaatti niyya ture haan ammoo laal shiliinki jechuun uummati Boorana kun uummati Oromoo Boorana kun mangifti lam jala bule jechuudha mangifti keenyatii fi mangifti Itoophiyaa kun daanga gubbaa jirtuuni dubbitana afaan si qaba damma afaan si qabe armaan duratti iyyuu betta adoo booni kun dhufeetiin akkana horiileen du'ee sadarkaa namni duutti hin ganiyyuu akkuma waqtiin bona kun boni jajjabaachaa deeme loon huqqatanii nyaata dhugaatiin lafa keessa xiqqaachaa deemtuuni gatiin qaala'insi jireenya ol kaa'u qaala'insi horiin suni gobloolum suni yoo gurguratanii beessa diimaan baasu jechuudha gatiin loonii gabbu'aa gatiin gaala gabbu'aa gatiin horsee bula gabbu'aa dhiibbatti jira gam magaalaatiin wanni jette kanaafuu armaan duratti maan jedhe qore namni tokko maan jedhe barreesse jaarsoo galdeessi jaarsoo asaatiin Boorana pirezidaantii attention drought in Boorana jedhe barreessa siin duraayyuu drought in Boorana pastoral areas it is a peak there is a critical shortage of water in the animal feed livestock body condition is akkas jedhe wani jireenyi horsiise bulaa armaan duratti iyyuu kun hojii Febraarii dabree keessa iyyuu gatiin qaala'insi jireenya takka gatiin qaalaa jireenyi horsiise bulaa immoo gaddeemu jira wanni kun jedhaniif iyyuu jira amma kanami soda sun eenyutti xiyyeeffatee asirratti jedhanii akkas akkuma abba jaarsoo galdeessa jedheeni akkumne dubbii dhugaatii kanaan durallee guddoo iyyinee laale nu governmentii mootummaa lam jarjir abba gadaa ammoo tokko qabna booranii liibanii dirree bulchiinsi afriinan saniine gam la Itoophiyaa jira saakuwaasoon keenya jiran keenya sanamii duun keenya jettanii booranii achi jirulleen akkum tokkocha roobi kennallee siizinii yoo asii lafti roobaa nu bona seasoning keenyaatiin rooba ag Nairobi faa wal qabata Boorana jirsullee rakkoo kee jira ammoo finni
yoo duri uniform dan carqii eessa isanii bitan garaan waliin dhufu keenya finni hedduun gar Itoophiyaatiin itti gar keenya daftarii qalaamuun namni ittiin barattuun cuftinu keenya gasseen wanni yoo jabaatte gara naa dhufe booranii baadda inni shukkurtii barbaree yoo nyaata iyyoo inni nu sooratu warri diraa faanitti wanni hedhu waan akka namni garii buddeen nyaatu warri diraa akka magaalaa garan olii dhuftiif malee finni hedduun akka governmentii Kenya jala kanaafuu rakkoon guddoon harkanu qabdi namni sila odoo duri gurgurate beesse tokko baankii keeyyate odoo laal waya kana carqii kanas laal hidhate sila keeyyate wamaani birriin Itoophiyaa dootee biyyiti arma doolarii iddoo jedhaniyyuu nu walam rakkoo dinagdee gam Itoophiyaatii fi akkuma uummata Oromoo jira rakkoon akka siyaasaa hin jirti rakkoon akka kaakaa hin jirti am rakkoo bonaa jettanii rakkoo siyaasaa jettanii rakkoon dinagdee lama nu jiru. Amina ta'e dhuguma tinaananiin guddatte namni barbareen guddasiin jedhin jiru. Rakkoon dhageette akkasii sun namni garaan olii dhuftu la wargiraan nyaata malee finni Boorana cuftinu keenyaan achi wal qabataa wanni gassee waan dhibiliisii even wayaan aadatu nu wanni nodontaanii keenya achi gadi print taate achi gasseenti Boorana hunduu borii gurgurate birriin Itoophiyaa taanuu zeeroo ta'aa deemti. Duri birriin 100 shilingi 1,000 arshi birriin 100 shilingi agami dhibba lama gabbuuteettiin shilingi gabbuute diqqaati birriin Itoophiyaa ta'a harka qabdu warri mootummaan ji'a waqaffaluufaan akkuma inni jiraatu waaqaa beeku nami waan shilingii taanti birrii Itoophiyaa shilingii deebisanii wabbitatanii shilingii Keeniyaatti jechuudha black marketti waan tochan biyyititu mootummaa qabdinenne biyyitan nama bulchinenne biyyiti nami bulchu biyyiti mootummaa qabdu ta birriin Itoophiyaa gaddeebu ka baankiin addunyaa World Banking qubin qaba National Banking qubin qaba black market rat groupin di konto qoftiin chochoostu wanni tungaaf qaraati PLF fi naggaade war Tigray kalafsun jiranutti warra jiru waliin waan kan lafaan gadhu arshilingi Kenya ol kaati birriin Itoophiyaa gaddooti ganam rabbi birriin gaddooti boontu marga accounting jira accounting bananii jira boontu marga accounting jira akkasitti hubadhu keessa Lalistu dubbisee wanni Booranii rabboon kanayyuu survive godhuuf akka duri caal dadhabee fi wanni guddaan Oromo isan hubachuu dadhabdan Booranii birrii Itoophiyaa sun odoo oriin goblolisu wabaasee fi garirra wabitatuuf hin qabu sokkaariin teettanuu bitan Keenyaa gad dhufti inni nu guddoo wayillee beekan namni dhuganu shaayii dhaabatuuf aannan addeessi wanni dhuufi finni namaa tana wanni ijoollee sun namni waan dhibii buddeena fotti dhibii midhaafatee iyyuu hin beeku iyyuu nyaatu iyyuu Booranii baadiyyaa gar buddeenni jiru gara iyyuu hin beeku finni isaa kana sokkaarii bitata majjaan jechuun shaayii wanni kan cufti Keenyaa bitata birriin Itoophiyaa zeeroo taate akka argoo oriin sun wanni hin ta'in gurguratu iyyuu wannummaan inni gurguratee wan bituuf rakkoo akkanaa takkee turnu rakkoo tana mallee warri qaamii dhimmi ilaallatu badha birri shilingin Keenyaa suni black marketti maafiyaa gurupiin jidduu dhaabbatte duri warra mootummaa gaaf qaraa haanii Itoophiyaa baan waan ni midhaasen taateni please focus ummati keenyar wanni ni survive godhu dadhabeef wanni ummati keenyar rakkan ta'eef nufinneen as caal Keenyaa see wanni keen cufti birri Itoophiyaa shilingi Keenyaa deebisanii achi nami waan dhibiis nami hospitaala iyyuu Finfinnee caal Nairobi dhaqa biyo birri Itoophiyaa tan shilingi Keenyaa deebis bisaan simbi moobaayiliin tun sila yoo jagaaf qaraa shilingi Keenyaatiin shilingi 5,000 taate arrolle wagga lameen arraalle 5,000 birri Itoophiyaa sila 2,000 ennu dacha birri 7,000 arma doolarii qaala eeyyu qaala islam doolarii maani ta'e maani taraseen aniinu nuta doolarii ta shilingi ta birri Itoophiyaa du tana jira eegi gaaf qara waraanii mooyyelee kayee achitti nyaapii generaaloti gaafa dubbiin odoo warri leenas laftan gadhiisee imbayi yeroo ammaa tana tipileemin ba'uu geetti sunitti nam fixanii mooyyela kan taate waraanii wanni dukkaan hedduun gubat beesharaan Booranaa nami durii nigdi daldala adda addaa kee jiru nam kenne duulle achi fixan agardhaa diinagdeen diqqoo tokko lama sadi durii socho'anullee hin jiru sullee finni heen oriin sulleen hin jiru sila ori gurgurattee durii illee taati diqqoo baankillee nami hubachiisanii keeyyatee wayin bitate dhanillee shilingin Keenyaa ol kaati birriin Itoophiyaa ganam rabbi gabbuuti gabrummaa Oromoo dhibii keessa hin jiru dacha lama sadii
boorani kobo fi khejrechu lafti isa ganam rabbira kutani murani garisin dentin lafti wechu kana oromo akanat ubadda akanat nu ubadda akanat ubadda nu boran nu oromo isan boran isan oromo abbe argara of jabesina kana asaw dramale really motion tayo anakan dubbadle taborana ofa nam dibi akanat dubbadda don tane rakon oromo chufar kabbi rakona diber kan kamna no beta gabbani guddolen dubbanu social media la active nami tanjuru yu abani yet online birmata fi orino la khayna tufti khayna khaysa khaynu makkena non ko nami duni tatalis nami duni sidiro sammat ali isan guya gariba da parlama nami khayna sna khayete bugo me nani le nam nami dun folo kon nam nami dun mani dudal demo ummati o wonu jede diro nu dane no rafsele balle salle bin qabu yonu oromo tan timne oromo dubbat oromo ni dubbatchu indinne kuba yun qabtu namira kote naminu kubnu qab nundu bannu biyite kubnu qabdu achungadi la rakum ukamamne jira bitam khayb jira yumbe yero gari bitam to makani bulawani yumbennu mi yu afan ci qabe nami khayn kuni ummati khaynada motumman qab motumma is dakabin qab ummat oromo khan qab waqan gaditti ummat oromo khan ummati oromo hu yoyun dakabin amanta norsise bulan kuni ak jajjaba he jiraachu khanaafu tokkumaan jechuu barbaacheta ijoolleen fakkeenya namummaan keenya kayaayyuu baratnu jennulleeni ummat kana callisuutti mul'ata dhugum dhiibbaa maasu tolchuutti hin jirtan jechuudha akkasuma namu jireenyu fi oofachuu jireen dhuunfaa fi oofachuu malee namallee homachuuf odoon taatinu dhuga dubbachuu fi ijoolleen ummati sun odoo hin baratiin isaan barsiise duuni ardi callisuu jiru ummat Boorana hanqaru maani faktan beenu nam bara kana omayu garan jirani uflaalu mallechu waan kana rakko parti tini rakko boni fide parti fide sani ni rakko boni fide laal ammalle diro mi yafan chankabe nuarda wanni addet nu dubbachu fasibane name dun akka edut namu bachu yaada kakati namu bachu fadandetan garu nuarda dugum nami khem bifsu kanesa le yaajunu radwe ark namati ark sirkala biibulchuu jiru nu jennuni dhugum yaayinu radwe akkasum gad gudda heejjir dhuga dubbachuuf gam biraati nammo waraa mootummaan nurra labse heejjir ilmeen nama manidhaati baafamtee jeefamte dhugum waan kanallee hin deene akkasum dhuga dubbachuufi wallaggaatti akkas ilmeen nama guyya tokkoon nami 20 ol duu jir akkasum nu gaddisiis dhiikeenna akka hin taane jiguu jira dhiiglammi heenna jiguu jira dhugum dhiigilammi ta'e nanu dhiba garuu har'oonni nu ajanda godhanne asii baane ta dabartee dabarte ta'umaaf teetti guddoo akka jedhan suni uummati kuni uummati nami tokko hin du'u uummati kun yoo jennu nam tokko yookaan reer tokko yookaan aana tokko bakka buunee dubbachuutti hin jiru uummati bal'aan suni haalli inni kee jiru baay'ee sodaachisaa Booran keenyaaf Itoophiyaa keenyaaf Itoophiyaallee haalli inni kee jiru jajjabdu waan taateefi ummat kan dhaqqabaa ummat Oromoo ummat kan dhaqqabaa lammiif jedhanii ummat kan dhaqqabaa san jechuu jira maleenu rakkoon teenna tan qofaan jedh namni hedduun miillam qabaniif muklam koranii jedhan Oromoo yooyyuu mammaa akkasuma nu arda dhimkum tokko waltilaandhee asii baanee dubbachuun oma faayidaa nuun qaba ummata keenya ummati Oromoo balla ummat kan akkamiin rakkoo horsiise bulaa kan hubachiifnaa waan jedha namni odun oriyoo bahee dubbatan odoo namni obboodha nu jechuun loon akkuma namaa jaalannayyuu akkuma nama kan waan taateef nama hedduun akkasitti hubattanii ummat kana qarqaartan ummat kana beese qofaallee hin qarqaaran lafa Oromoo tana iddoo ammaan tana garwad akka laf jiddugaleessa tana marra jir marrum kanayyuu buuyyum tanayyuu kalmuufi keessa nami lafuufi keessa aame ummat suni waan danda'u yoo qarqaarelle sunilleen qarqaarsu guddaa dhugatatti asirratti ijoolleen Oromoo tuulamaa taasiftanuu lafteessan ta marga qabdu tamar waan tolchan dhaban tana akka ummati tuulamaa as jiru warri mar qab lafti isaanii mar qabdu mar bayee jirsuni aamtaniilee wal qixxeessanii akka loon Booranaatiin wannettan amma rasii hawuma lafafan mar lafa fanan gubba deemuun dheedha nyaata horii nyaata horii waan taate cita lafa fanechu an gubba jechuun dheedha laftanattam asuma ta Booran keenya tokkitti dir ijoolleen Booran keenya warri parlamentii wanni jirtan
akka eenyu takteena rahmaa fa rahma di jaldeessa fa taarii doti dooyu as jalatti san arguu jira warraan dhibiin kan Nairobi teettan akka galgaloo iddii fa dhiiroo iyyaa boorani gar keenya jirullee ni mootummaan keenya governmentiin ammaan tana gar presidenti lafsuni uhuru fa agachi nuiyya kara sunille akka nu birmatan boorani eeka gar kana gar Ethiopia Oromoni gargaaru jirtu gargaaran kan gargaarsa garan qofalleetti waani dhaabanullee niti ammoo achillee governmentiin keenya warri parlama kee jirtan kana Nairobi teettan maan eeguu jirtan dubbachuu jirtanii akkuma warra si ministeerota siitana akkuma warri dhiiroo garan ciisuu hanisanillee cacallisuu jirtanii taarii dootii atillee nasirraa mul'ataa si erguu jira akkasumatti akkuma warra Afrikaa jara Afrikaa dhibiillee walitti reeshin hedduu qabdanii dhiiroo itti nuuyyanuu birmadha boorani hasaa hawaasolleen akkanum jira ka keenya keessalleen paarlaamitti warri Nairobi teettan ka ummati bakka buufatillee maan jechuu jirtanii akkanum Abbu Mahmud faallee nama hedduu jira dhiiroo iyya abbootiin teenta gadaa'oo maan jechuu jirti nami cuftinu iyyesu walii dabarsa waraana nyaapa namadi nyaapa wanneedha asumaanu kun olii ballaarkfa libe sanile warri Nairobi jirtan akka takkin argini ya war parlama warra jirule barreessa ak boran keenya kasa hawaasullee garte achi dhaqqabanu achillee keen nami horsiise bula Oromoo balloo jira Oromoon garanaallee taal jirtanullee nu dhaqqaba nama nurra duujin amma yu nami sadiyadu nami haan dhibiileen akka maamtu jira waana gamma accounti irseen taatellee wani boriiftaanii yoo bitanii akka sagalee warra keenya garte waan nyaata dhugaati midhaani namallee dhaqqabanu haalle warri marqabdanullee warra garanaa Oromoo tuulama ina garreefenne ittiin dhaqqaba horsiise bula harrayyuulee dhiiroo harrayyuun teennallee arma warri jil qaba jil guddoo irreechata jira sunumirraan irreeffachuu jira bonjajjabaa tarka qaba harrayyuulee nu dhaqqaba harrayyuulee booranillee lameenu gam lameenu dhiiroo waan harka qabdanu tinuuce anu dhaqqaba akkas haaleen ammoo Oromooni akka Oromootti dirqamuu fi bahuu qabaachuu dirqama Oromummaa bahuu qabdan nami cuftinu adoon tuffatin jechuu qarshiin tokkottiin birriin guma tokko taatin arbaaftu Oromoo miliyoonota miliyoon 3 ummata Oromoo abbaa 5 million birrii tokko yoo irra akkaawuntii horsiise bulaa sun kee buufte beesen dhiyaanne jechuu lubbuu namaa oolchita birrii santi tokkotti suni lubbuu namaa oolchita jechuu khanaafu adoon tuffatin ummati kunini ummat khanaaf ummat Oromoo khan ummat horsiise bulaa khanaaf birmachuu qaba ammoo khaani nami cuftinu government hundatiyyu dhiibba'uu danda'u qabaachuu ummati kuni ummat mangifti lamaan bulu sirkaan lamaan buluu jira akkasum dirreef golboolletti har'a bonii jajjabum harkanam qabu khanaafu namu khara jirtaniini dhiibbaa tolchitan bak jirtanitti am fakkeenya namooti kenna tahaan takkeen tokko dhiibba tolchuu jirtan karaa akka akkaatiin fakkeenya gaazexeessitooti miidiyaan Oromoo idduulleni uwwis miidiyaa tolchuu jirtan waan guddoo dansaati ammoo kuni galata qabdan dirqam lammaa keessan baatan ammoo dirqam kanayyuu nami cuftinu beekee hin baa waan taate fi galatooma saniin jecha jabaadhaat fufa waan kana jechuudha duul nami hedduun karaa tiwiiterii sunillee banee jira jabaatanii akka itti fuftan isaniin jedha jabaatanii duul kana akka itti fuftan isaniin jedha lubbuu uummata horsiise bulaa kana akka oolchitan isaniin jedha uummata kana harka qullaatti akka namne reebaa dhaqqaba ani nama ooman bahuuf jechuu danda'u yookaan birriin tun uummata kana ooman baatu tun dayyo dubbi dayyooti dubbi dayyoon ordof dheeressit malee waa'il namaan taatu jechuudha khanaafu waan sun tokkollee dhagaa'uun qabdanii ummat keen kana waan dandeettaniin birmachuu danda'u qabdanii khaaniin ammoo akkaawuntiin tunini ammat maqanam sadiitiin banamti garuu dhugum wanni kun waan akka jarjarsuu banam nama hedduummaani forri sun bakka bu'aa kajettaniin jirtanii wanni kun akka jarjarsuu taate emergency dhugum emergency dhimmi kun dhimmi gana uummata Oromoo kan nam dhimmi dhuunfaa fiitiif bakka akka jiru itti barbaadaniin jechuudha. Kan waan taateef borii waan cufayyuuf ta'umin isanii goona akkasumas waan akkaawuntii sunii wal qabate hordoffiin tolchinaa even dhuguma abbootii amantaa yookaan jaarsoli biyyaa taakka Oromoo akka waliigalaa abbootii gadaallee taanan jechuudha. Abbaatti daruun barbaachisan itti darraa jechuudha. Itti darree uummata kan sochoomu. Garuu gargaarsi kun hin dhaabbatu. Dhaabbachuu hin qabu. Waan nama eeguu hin qabu waan guyyaa eegachuu hin qabu
Kanaafu akkasii ani yaayyuu fitadhee lammii fi wal bir dhaabbadha saniin jedha. Oraa bulaa deebana san jedha. Harka wal qabannee Oromummaa qofaan haa ilaalchi dhibiin hin jirre rakkoo kamiyyuu keessa wal baanu waan taateefi hangam hiyyaan oraa bulaa deebana saniin jedha. Naga keetura saniin jedha. Warra waliin turtii dansa saniin jedha. Nalleeni waan guddoo dheeressuullee dhibii hin qabu rakkoo waaqi fidee gara rakkoo intaanetti akka hin geessin jedha. Warri finnaa haa mootummaa haa gara godina Booranaa bon dhuffatina. Rakkoo bona dhufee hin dhuffatina. Rakkoo yoo bona dhufee bona makee jirru dhuffatani aangoon nama daramte hin jirtu. Yoo rakkoo san gabaaste aangoo irratti dhabde hin jirtu. Waan waaqi dhufeen siyaasa walitti hin makina. waan boni dhufee gam jaarmaa siyaasatti harkisu maaliif barbaachise? Nu waan bona dubbachuu jirra bare. Boni waaqi hin buune roobii hin jiru namni uqqatee horii uqqatee duu jira jenne malee nu paartii sun deeggarii akkana godhii akkan wanni jedhamin jirtu mammaasaa fi waan paartii siyaasaa kana maalti fidamuun qabdu tan akkasitti hubadhaati. Kaan immoo warri keenya namni keenya abbootii qabeenyaa habii alaatiif biyya keessa jirtanillee cuftiniyyuu waan dandeettaniin uummata keenya gargaara. Warri keenya Oromoo kutaa akka jirtanillee walumaa galatti iyyuu yeroon tuni yeroo horsiisee bulaanii akka lubbuu jajjaba jiru horsiisee bulaan du'aaf jireenya gidduu jiru. Waan taateef horsiisee bulaaf xiyyeeffannoo nu kenna sanii jenna. Nu walumaa galatti iyyuu wanni nu dubbachuu jirru waaruu gartee deeggarsa horsiisee bulaa akka itti uummata keenya gargaaranii malee waan siyaasaa dhibiin dubbitan akka dhibitti miikatina rabbiin qalbiin waa kennuuti gaalee bona waaqeen ulaafisinna oraa bulaa labuufadhe. Jenne ilmaan teennaa oraa bulaa deebana sanii jenna nami gari ammoo hadu namaati fi oriintuu jirachuun nami wanni booranii sooratu finni booranaa wanni nama harka qabu oriin jiraata booranii yoo oriin hin jiru namni hin jiru dhageette yoo lafti hin jiru marri hin jiru yoo marri hin jiru oriin hin jiru yoo oriin hin jiru namni hin jiru dhageette wanni nami ammaan tanas dalha gari haas dalee yaa'ee koflu jira. Maalleen itti namsullee waaqii sanii araaramin nanu kutaa ammoo waan kutaan waaqin waliin dhallee hin qabnullee dhageette ayyoo har'a kutaan Oromoo yoo qoottaate gaggabeeyyuu diidum kanatti hin du'allee dhageette waaqillee nu didiin namallee nam tokkollee na baarina namatti gama hiyyaan nam tokko wal dhabees qabu karakkoorra qabullee tokkollee hin qabu harakkoonarra qabu akkasiillee waa dhufa jira taatellee waaqa beekafi hin jirullee ijoolleen teentulleen akkasuma. Rakkoon Booranaa ta Oromoo cufaa teen qofaa miti. Nuttu keessa isanittu kee nuttu hawali. Uummatee yennu akka nam lubbuu qabu hawaya naqannuma armte teennayu. Uummatee akkin qabu. Ongeen tuni warri kaalleen please dammaqa. Gam baalee gam raayituu. Garanaan gam tokko gara Gujii. Garanaan deebisii Harargee gama Bookee. Karrayyuu guutuma qabattee jirti. Sagalitaaf warri kaalleen karakkoon tun itti nammaatiin please kophaa. Wanni Booranaan baysanii hin bayin kophaa Oromoon taallee warra horsiisee bulaa ka biraan akkasuma horsiisee bulaan biraallee afaan waliin dhageenyu malee ittiin dassaa rakkoon tun gara dhibiilleetti akkasuma babal'atti qaamni ammoo dhimmi kun ilaallatu odoo cimsitanii uummata kana akkam tuchuu qabna maanii deemuu qabnee dhaniillee dassaa wanni waan lubbuu namaa waan nami beela'uu jiru wanni arguuramee jira akka khalee yaaga guyyaa kanaattu akkaawuntii ijoollee seenilleen agndaamuun agreefillee nam kaam qaama wal agarre kaam bilbilaallee wal gaafachuu jirra ijoollee keenyallee odoo dafanii wabitanii geessanii namu tanum jechuu jiru otan tochanu nami keenya ka dhibiin ka Oromooleen ka wal dubbanneen hin jira boodillee koreen aarettiin agartee wanni achir seenillee direct uummataan ba'a ijoolleen tun nama odoo sumuni tokko gartee wanni caphaan gulbaate fakkeenya birriin tokko gul dabarte. Taksii birri kun tokko kafalanii nam deemu ofirraa deebisu fakkii namaa yoo dhugumii isaaniitti mechuu rakkoon teenta nam cufaati Booranii akka makee jira rabbiillee nu haadha qaba roobii gara rabbiiti gara waaqatii dhufa gar saayinsii wal qabsiisnu otoo taane akka waan rakkoo dhibi qabulleeniiti odoo amma ijoolleen Oromoo dhibiilleen akkasuma walitti birmattee Booranaa waan kan goone ees geessin anillee namu eekkaame waan irraa fudhatu malee waan rakkoo dhibi qabaatinti waan lubbuu namaati nama du'uu jira horii dabre nama du'uu jiraa fi jaatanillee otoo koreen dhaabin silaa akka
seera koree wayii ijaaramte koree taantii nama akkaawuntiin banamuu fi qabuuf filata. Emergency wanni kun inni lubbuu namaa nama duu jira. Ijoolleen akkanumatti of dhabdee nama kan keessa beekaadhaaf abbaan namaa leen dhuftee achum jirti. Dhageette horiin kan keessa baaddee kan keessa areeran namaa daadan namaa dhagdee haadhaaf abbaan namaa akkoowwan nama hunduftee achi ciisa beeka. Akka nama lubbuu qabu haa wayyaa naqannuuf ma miidiyaa kan teennaaf ma yaanaa malee namni namaa rakkoo dhibii agan harka qaba gartee rakkoo guddoo Boorana harka qaba. Gabrummaan tagar dhibii dharaa ta'een dachaa jireessanitti mee dachaa doolariin daramuu maanii ta'uu ta'an beennitiitti. Nu maafiyaa guruppii shilingi nami shilingi bituun bitee beektaa mana deeffatee gaaf gadi gabbee biyya gurgura. Arba isi dhiiroo haan mootummaa tokkollee jala hin jirtan waan jettan haan jedhare nu gabamentti akkuma jenne lamma jaljara gam kaan Itoophiyaa gam kaan Keenya jaljaran. Wanni sila nam kan cuwwali qabe rakkotan akkamiin keessa bahanii akkam tochina dhantaati finni namaa nu shilingi nami biirii qalaamu ta keenya bitata defter kaachii dhufee barata carqii yuunifoormii ta keenyaatti gad dhufe cirata wannummaan keenya ircaala waan shilingi keenyaatiin bita akkasuma even akka bakka networkii gartee wanneedha horsiise bulaa please focus NGO nagaskeet ka ajjir budgeting isan qabatammi. Wanni bisaanii dhala wataa hin jirtu yoo bishaan jiraat marri jiraata lafti yoo lafti jiraatte marri jiraate horiin jiraata yoo horiin jiraate nu jiraanna jechuudha. Yoo warri hin jiraatin namni namaa sitti kaas jiran nulleen hin jiru. Namni warri nyaate beelikimsaan irraa gadi hin buutu. Dhageettanii Oromoo nutu hawalii nam walii birmadha akkasii tubadha waan ijoollee sunillee abbaan fennami heeyyoo balleesse namu Oromootu dhiiroo nami narrabsiina nama daddeettan gorsa nam boollattiin dhayina. Nami beekamaan nyaaphi hamaan kaminnaa akka gara warraadha. Nama hedduu namuma dhiibuun dhibeetta akka inni nyaapha ta'ee nyaapha gal tocha. Dhageettanii namuma yuumee narrabsina. Ammaan tan ta'arrab namaalleen tafaaruu namaalleen guyyaa dhibiif kaa horii nama rabsitan taatanillee waaqumata keessa san balleessina isanillee araaramina rabbiin rooballee nuufaa fidu akkuma birmannaa wanni tedhan namu afaan beektan wamanti cufaan namu akka dandeettanuuni rabbiillee nuuf hadadha roobii garte gar waaqati gar rabbiitti dhufa nam haynallee rabbi waaqilleen afaan tokkochiin nam tokkotay waaqilleen hin dhagaa xiqqaa guddaa Oromootu waaqi tokkochiina rabbi nu aroobu ijool sila eebban cufannaa ijooleen dhiiraa taayyaa na biraa yaada nuuni eebbisa nageenya jalaadha. Wedduun bani wedduu xumuri wedduun xumuranii eebbitii jalqaba halkan hin eebbisanii hin eebbisini ammallee qeeroo hin eebbisu. Qeeroo hin eebbistu dhagaa nu dhagaa qabna nagaa ardaan naga gumiin naga booranii naga sabboon naga goon naga Oromoon balloon naga namichi fi naga. Jenne ayyee naga waaqatii walitti dachaana naga sanii dhaamadha Oromootii isan jaaladha yoomillee nu hawaliiti yoo balleessinillee yoo arseessa wanni hamtuu nu dubbantaafillee nu barreessallee nu gorfadhaalee waan isan jettanillee fudhanna guddoo isan jaalanna naga waaqa kennu bula warri amma lafa kakkaatanillee naga waaqa kennu oola nuttu kawalii lammi fedhan nu lammi qofa don taane Oromoo family tokko war tokkotti. By the way, my Oromo is my family. Oromo nu war tokkotti moo dhiiroo war tokkochi Oromoo war tokkochi amantii addin bahu Oromoon tokko nu war tokkochi family tokko akka waa wal dhallee akka waan haadhaaf abbaan tokko nu dhaltee akkan jechuu dhageette kanaafuu ammaan tana wedduu sirba dhibiinti wedduu loonii booriin yoo waan cufaayyuu sirba waan ofii qaba wedduu tana caka sana gawaa qaxeennaa bula haalli nagaa keessoola isaniin jedhe. Wait this gumi. Sora ho wait. Wati wait this way. Katin tu resa di rawal ke pesa ne jare. Katin resa sino dira lalindena dira wagi nubu nubuchinna sini romayu kamu kuno ko chate wagi nubu nubuchinna lalindena lar mwaniyu lalindena kamu ya budi lalindena nam jejebi fanko lalindena ka kunto ko ira namoni laka ya namoni uno ya tapi nubu nubu wait from the jara
amma wayduta Boorana akkana loon far Boorani loon iyyu akkilme namaa farda luqiyyeedha gartee yoo obboleessa kenneef obbolee hiyyeedha irrifataa fi innaa fi amma waan akkana kana naga waaqa heewwalte dachaana nagaan nu bula saniin jenna borillee waan irgeenne waan koreelleen irgeettee ustaazoti keenya abbootiin akkasumatti abbootiin amantaa kiristaanaa islaamaa warri waaqeffataa warri hoggantuu maccaa tuulamaa nama hedduulleen bilbilaleen arralee walaasufni jirra waan borganam irgaanii walagarralee jedhanii jiran isan beessifna guddoo isan jaalanna Oromootiya naga kennu bula saniin jenna obbolees kiyya gumi sirrichoo la'e gaayoo hootee aktiivistii fi qorata seenaatii nam jabaadha horii bulii deemanii miil dhukkubsitanii naan ba'uu keessaniif akkasuma gaazexeessaa Sora Jirmaa Soraaleen xiqqa kiyya guddadha addayyo horii bulii deeman jedhaanii guddoo isan jaaladha nagaan naa bula. Nagaan na bula. Eejeen.